Okay, mata dureen ilaaluudhaa deemnu dookumantarii siistamiidha. Yeroo boqonnaa kana fixe wanni barataan beekuu qabu jalqaba istiraakchara inni fankishin of iskiinii faayidaa gogaadhaatii fi caasaa gogaadhaa tokko tokkoon beekuu danda'a. Common iskiin probleemii dhukkuboota gogaadhaa mallattoo isaaniitii wajjin adda baasee beekuu danda'a. Akkamitti iskiinii kana iskiin teestii akkatti godhan akkasumas rakkoolee gogaa tan adda baasuudhaaf qorannaalee godhamtu. Furmaata isaa manaajimentii dhukkuba gogaadhaa kana ni bara. Jechoota common terminolojiidhaa jira jechoota haaraa kan as jala fayyadamnu keessaa inni jalqabaa alopecia jaaniin. Alopecia jechuun rifeensi namarraa dhumuu jechuudha. Loss of hair from any cause. Sababuma fedheenu rifeensi yoo namarraa dhume alopecia jaaniin. Erythema jechuun diddiimachuu gogaadhaa jechuudha. Redness of skin by congestion of capillary. Sababa capillariin dhidhiphateef dhiigni keessa yaa'uu dadhabeef diddiimachuu saniin erythema jaaniin. Jechi sadaffaadhaa hirsuutism kan jedhu. Hirsuutism jechuun excessive hair growth. Rifeensi namatti heddummachuudha. Having excessive hair growth rifeensi namatti heddummaatee bakka silaa namarratti hin biqille hundaan fuula hundaan yeroo nama biqilee hirsuutism jaaniin. Kan biraa vitiligoodha. Vitiligoo jechuun qaamni kun gogaan kun nama addaachuu jechuudha. It is localized or widespread destruction of melanocyte. Sababa meelaaniin nama keessaa badeef gogaan nama addaata. Saniin vitiligoo jaan. Vitiligoo jechuun isa kana nama addeessu kana. Afaan biraatti baras jaaniin. Alopeciaan isa kana. Kan rifeensi irraa dhumee kanatti dhallaa ta'e kana. Hirsuutismiin isii tana. Kanatti rifeensi fuula cufaan biqile kana. Jalqaba gaa seensarratti sirni laaluudhaa deemnu qaamarraa integumentariidha. Integumantarii jechuun gogaadhaa fi waan gogaan kun irra dhadhaabbatu qeensa faa rifeensa faa kan qoratu siistama isaan kana walitti qabatuuni integumantarii siistam jaaniin. Integumantii yeroo jennu iskiin jechuudha. Gogaa. It is the largest organ of body. Qaama namaa keessaa orgaaniin guddaan gogaa kana. Kalloo gogaarra jirtu tana yoo walitti qabanii kaanii wajjin madaalchisan qaama keessaa guddaan gogaa kana. Skin and its derivatives is make up of integumentary system. Siistama integumentary jaamu kana wantoonni inni of keessaa qabu tokkoffaan gogaadha. Lammaffaadha waan gogaa kanarraa achi baha. Fakkeenyaaf rifeensa faa. Hair or nail, glands, nerves, rifeensa akkasumas qeensa xannachoota narvii gogaa kana keessatti argamu hundaanuu integumentary system jaaniin walitti. Because of its visibility, skin is reflect our emotion. Sababa nurraa mul'atuuf qaamni keenya kun miira nu keessa jiru, miira nu dhagahamu jiru ibsuu danda'a. Fakkeenyaaf namni si ilaalee har'a gammachuun qabdu siin jaa. Maal jettanii? Frowning, blushing and sweating fa'aa yoo rifattee jiraatte rifachuun sirraa mul'ata. Yoo gammaddee jiraatte gammachuun sirraa mul'atti. Change in skin colors indicate homeostatic imbalance. Halluun gogaa qaama namaarra jiru kuni yoo halluu jijjiirrate maal agarsiisa? Qaama kana keessaa waa jeeqamanii jiraachuu agarsiisa. Fakkeenyaaf gogaan kee kun yoo halluu bifa samii qabaate siyaanoosisii yoo ta'e rakkoo onneedhaatii fi rakkoo sombaa agarsiisa. Oksijiniin kun gayaa ta'uu dhabuudha agarsiisa. Blue discoloration halluun isaa bifa
samiidhaa fakkaachuudha. Gogaan kun faayidaan isaa maali? General function of skin inni jalqabaa protectionidha. Ittisuudha. Underlying tissuudhaa fi orgaanii kana miidhu akka hin miidhamne eeguudha. Waan isa kana jala jira. Kalloon tun faayidaan isii. Tokkoffaa fluid loss irraa ittisti. Akka dhangala'aan qaama keessaa dhumee namtichi hanqina dhangala'aa mudan dehydration akka hin dhufne. Faayidaan isaa ka biraa impaaktii alaatti dhuftu dhiibbaa alaatti dhufuu dandeessu irraa ittisa. Keemikaala attaakii fa'a. Keemikaalli faan alaatti faca'ee gogaa kana bira gakkutee qaama jalaan jiru akka hin miineef. Inni biraa from microbial infection. Wanti dhukkuba nama qabsiisuu danda'a akka keessa gadi hin dabarre ittisa. And from abrasion. Akka gogaan kun hin tarsaanii dhoorka. Ifni aduu kunillee akkas hin miine godha. Faayidaan tokkoffaadhaa protectionidha. Faayidaan lammaffaadhaa excretionidha. Xuraawaa baasuudha. Faayidaan gogaadhaa. Salt and water and organic waste. Xuraawaa akka ashaboodhaatii fi bishaan fa'a akkasumas xuraawaaleen qaama keessaa bahan hundi karaa gogaa kanaatiin bahan. Faayidaan sadaffaadhaa synthesisidha. Oomishu. Maal oomisha? Meelaaniin oomisha. Meelaaniin jechuun waan halluu tana namaa kennaasan. Keeraatiin akkasumas vaayitaamin D. Wantoota sadeen kun gogaa keessatti oomishamu. Faayidaan afuraffaadhaa immuniitiidha. Immuniitiin ittisa qaamaati. Akka immuniitiitti nu gargaaruu danda'a. Faayidaan shanaffaadhaa thermal regulationidha. Oowwa qaamaa to'achuu. Oowwa qaamaa yeroo inni garmalee ol ka'e gabbuusuu, yeroo inni gad bu'e ol kaasuu. Maintaining hemostasis of body temperature. Temperature qaamaa kana tasgabbeessuudha. Fakkeenyaaf via evaporation when temperature is increased it reduce through evaporation. Yeroo temperature qaama keessatti ol ka'e namni ni hurka. Sababni isaa hurkaa saniini temperature san gabbuusa. Sweating is cools down. Nu qabbaneessiti hurkaantu yeroo sirraa baate. Ka biraa yeroo temperature gabbu insulationidha. Oowwa kennaaf. Fat is keep as warms. Coomni qaama kana keessa jiru qaamni kun akka oowwu taasisu. Fakkeenyaaf yeroo dhaamutte ni hollata qaamni. Wanni hollatuuf oowwa oomishu jira. Faayidaan gogaa inni ja'affaan detectionidha. Seensi orgaanii keessa jira qaamota miiraa kan waa ittiin adda baasu. Fakkeenyaaf yeroo waa tuyni touch, pressure and pain. Temperature akkuma regulate ta'u yeroo waan oowwituu tuyinillee dafii irraa fudhadhu kan hunjuu qaama miiraatiitu gogaa kanarra jira. Faayidaan gogaa tokko akka qaama miiraatti nu gargaara. Akkasumas wanni tuyine sun jajjabdu moo laaftuu addaan nu baasa. Faayidaan torbaffaadhaa daangaadha. Separate internal from external. Naannoo alaa tanaa fi qaama gogaa keessa jiru kana adda baasa. Jidduu isaan lamaanitti isa kanaatiitu jira. Anatoomii iskiiniidhaa yeroo ilaalle gogaan kun maal fakkaataa? Structurally it consists three parts. Gogaan namaa kutaa sadii qaba. Epidermis, dermisiidhaa fi hypodermis jaaniin. Epidermisii, dermisiidhaa fi hypodermis yookaan subcutaneous caasaa sadiin kana qaba. Gogaan namaa. Inni epidermis jennuun isa gubbaarra jiru kan isa gara alaatiin yeroo qaama namaa gallaalle irra mul'atu kan. Sanbiree yeroo gakkutti dermisiidha dhufta. Sanii gad hypodermisii jaaniin.
Kuni kaasirraa ol babahee mul'atu kuni rifeensa. Heer shaaftiidha kuni. Karaa hurkaan ittiin baatu karaan zeenni qaama keessaa ittiin bahulleen karaa kanaan. Karaa gadii kana maaltu jira? Hiddoota dhiigaa fa'aa jira. Narvii fa'aatu as gadii tanaan jira. Epidermis inni jennuun outer layeridha. Isa gara olii kana. Kanaan epidermis jedhaniin. It is stratified squamous epithelium. Straatamii hedduudha of keessaa qaba inni kun epidermisiin kun. Xixiqqaa yoonii fi kalloo tana addaan sosolloisini straatam jedhaniin kalloo tana wal jalaan jirti. Straatam corneum, lucidum, granulosum jedhaniin akkana gadoo deemti hanga darmisii dhaytutti. It is often keratinized. Akka of haaromsuu dandeessutti tolfamte isiin tun jajjabduudha. Kalloon tun yerooniif guyyaa isii fixatte irraa solloqaa deemti. Wanni keratinized jedhaniin keraatiiniidha qabdi. Bakka qeensi irraa achi biqilulleen isuma tana. Epidermis is developed from ectodermis. Bakka inni irraa ijaaramaa oloo dhufe darmaalii jalaan jiru san gogaa jala jiru san irraa oloo biqilaa dhufa. It is thinner portionidha. Baqqaana gogaadhaa keessaa inni qallaan isa kana. Protective layer of skin. Faayidaan isaa gogaa kanarraa bakki waan irraa ittiftu gubbaa tanarra jirti. Bakki balaa yeroo dhuftee sirra buutu epidermisii kana. Dermisiin laayira lammaffaadha jenna. Deeper and thicker. Epidermisii cinaa qabnee yoo ilaallu irra gadoo fagoodhaas irra furdaas. Composed of connective tissue. Wanni inni of keessaa qabu connective tissue wal qunnamsiiftuu akkasumas kollaajiniidha qaba. Kollaajiin jechuun tani akka laastikaatti addaan harkifachuu dandeessu. Ta addaan hin cinne san qaba. It bind epidermis to underlying tissue. Faayidaan isaa laayira alatti aanu kanaaf ka irraa gad jiru san walitti hidhuudha jettuu taa'e. Basement membrane is separate epidermis from dermis. Laayira kana lamaan wanni adda baasa membireeniidhaa jidduu isaanii jira. Basement jaaniini. Basementiin kuni kan bakka kana jiru. Isa laayira kanaa fi kana jidduu bakkatti dabahuu jira. Inni gararraa olii epidermisiidha. Dermisiin ammoo isarraa gadii kana jidduu isaa tana basement membrane jaaniin ka adda baasu sun. It contain fibroblast, macrophage and adipocyte. Seeliilee garagaraa sadii of keessaa qaba. Fibroblast faa qaba. Fibroblast jechuun yeroo isiin tun duute kan haaromsu jechuudha. Kan lammaffaa macrophage qaba. Yeroo qaamni alaa as seene kan nyaatti ajjeeftuu jira. Adipocytiin adipose tissue faatii ta'u of keessaa qabdu jira. It is very thick in the palms and the sole. Laayirri lammaffaadhaa kuni iddoo lamatti garmalee fufurda. Sanacha harkaatii fi faana miilaa keessatti ni fufurdata. Garuu bakka iddoo sadiitti qaqallaadha. Eyelid, penis and scrotum irratti. Eyelidiin qolola ijaa kana, penis and scrotum qaama saalaa dhiiraati. Naannawa sanitti laayirri kun qaqallaadha. It contain blood vessel, nerves, gland and hair follicle. Hiddoota dhiigaa qaba, narvii keessa jira, xannachootaa fi akkasumas hidda rifeensaatiitu keessa jira. Dermal blood vessel is carry nutrient to upper layer of skin. Hiddoonni dhiigaa kan arma keessa jiran kun nyaata gogaan laayirrirraa olaanu kun nyaatu baadhatii geessaaf.
and also regulate temperature. Temperature qaamaa tasgabbeessuudha. It contain a small quantity of adipose tissue. Tissue akka faatiidha waa xiqqoo of keessaa qaba. Hidda rifeensaa qaba of keessaa. Kan biraa narviidha qaba. Xannachoota zayitaa qaba. Akkasumas xannacha horkaadha. Ujummoon xannacha horkaa karaa sanii keessaa baati. Normal skin coloring halluun gogaadhaa tun waa sadiin ibsamuu dandeessi. Sababa waa sadiitiin namni gurraachoma takka addaata yookaan diimaa ta'a. Normal skin color is determined by three pigments. Halluu sadii qaba of keessa. Meelaaniin, kaarotiinidhaa fi heemoogiloobiinii. Meelaaniiniin brown black pigmentidha. Epidermisii kana jala jira laayirri bakki inni itti argamu halluun isaa gurraachaa fi akkasumas booroo of keessaa qaba. Enzaayimii meelaanoosaaytii jedhamuun oomishama inni kun. Yoo inni kun heddummaate namni gurraacha ta'a. Meelaaniiniin kun yoo heddummaate. Yoo inni kun nama keessaa dhume namtichi sun ni addaata. Fakkeenyaaf vitiligoon faan dhukkubni reefu laale sun kan nama addeessu sun hanqina isa kanarraa dhufa. The amount of melanin is vary skin color from pale yellow to black. Hangi meelaaniinidhaa kun gogaa san keessatti heddummachuu fi xiqqaachuun halluu gogaadhaa kana garagara godha. Takka gurraacha godha yookaan keelloo godha yookaan immoo adii godha. Melanocytes plentiful in the mucous membrane. Bakki meelaaniin kun itti heddummaatu tokkoffaa mucous membrane keessatti. Membrane lallaafaa akkasumas penisii male genital orgaanii nipple of breast fiinxaa harmaa irratti akkasumas around the nipple eeroolaa bakka jaanii naannawa harmaa irratti face and extremity fuulaa fi harkaa fi miila irratti meelaanoosaaytiin kun ni heddummaata. Lammaffaa kaarotiiniidha jedhe. Kaarotiiniin halluu keelloo qaama namaa keessa jirtu sana. Halluu keelloo wanni jenneefi kaarotiin jechi juuhuni halluu akka kaarotiidha. Kaarotiin halluun isaa keelloodha. Halluu akkasii gogaa kanaaf kenna. It is found in epidermal cells. Laayira gogaadhaa keessa isa olaanu kana keessa jira. Kanaaf nama yeroo gallaalte waan keelloo fakkaata keessatti arge. It give carrot and egg yolk their color. Halluu egg yolk inni jennuun keessaa killeedha. Hanqaaquu tana yeroo dhoofne isii walakkaa jirtu sun halluu keelloo qabdu san fakkaata. It is precursor of vitamin A. Kaarotiiniin kun bu'uura vitamin A ti. Akka namni ijaan waa arguu danda'u kan nama taasisu. It is used to synthesize pigment need for vision. Halluu tana arguu akka dandeenyu kan taasisu isa kana. Yoonii fi inni kun qaama keessaa gabbu'e namni dandeettii waa arguusaa gabbuuti. Kaarotiin is abundant in skin of Asian descendant. Lammiilee warra Eeshiyaa keessatti inni kun ni heddummaata. Together with melanin it account yellow tan skin. Halluu warra Chaayinaadhaa yoo fudhanne bifti isaanii sun kaarotiiniin kun waan itti heddummaatee fi yeroo meelaaniin xiqqootti dabalame halluu akkasii san kenna. Halluu adii san. Inni sadaffaa hemogloobiini. Hemogloobiiniin kun oxygen binding pigmentidha. RBC keessa jira seelii dhiiga diimaa keessaa bakka oksijiniin itti baadhatamu saniin hemogloobiin jaaniin. Hemogloobiiniin kun
gogaa kana keessatti yeroo dhiigni qaama namaa kana keessa deemu halluu namaa kennuu jira. Halluun bakka itti dhiigaa deemu ni gurraachoma. Kanaaf dhiigni gogaa kana jala jiraachuun akka waliigalaatti piinkii akka ta'u godha qaama namaa kana. Piinkii halluun jennuun kan yeroo nama keessatti qaama namaa kana achi ilaalle irra mul'atu kana gurraachaas haa ta'u diimaas haa ta'u halluu keessaa as mul'attu kana ta akka burtukaanaa fakkaattu kana. Kan biraa heer kalariidha. Halluun gogaadhaa eega ilaalle ta rifeensaa tuni halluun rifeensaa maaliif gurraacha taati? Maaliif addaatti? Sababni isaa meelaanoosaaytiin kun waan jiruuf. Color of hair sababa meelaanosaayitiiti. Meelaanoosaayitiin kun gogaa keessatti oomishameeti san booda ujummoo keessa dabree rifeensa kana bira dhaqqaba. Rifeensi kuni dark colored hairiidhaa fi red hairii rifeensi yoo sirri gurraacha taate turuu meelaaniin qaba. Meelaaniin sirriitti qaba. Yoonii fi karaa keellootti jijjiirame takkaa yoo diimate inni kun meelaaniin waa xiqqoo qaba. In which there is iron or more sulfur. Ironii faa qabaachuu danda'a akkasumas salfarii faa hedduminaan qabaachuu danda'a meelaaniin irra. Graying of hair rifeensi namaa halluun isaa boora fakkaachuun loss of pigment, progressive decline in thyrosin. Enzyme thyrosinase jedhamu qaama keessaa gabbuudhaati halluu tana rifeensi akka qabatu nama taasisaa. Thayrosiniin kun enzyme amino acidii gara meelaaniinitti jijjiiru. Amino acidiin prootiina. Amino acidii kana gara meelaaniinitti enzymiin jijjiiru thyrosinase jedhama. Yoo inni kun gaxeerrate rifeensi meelaaniinii waa hin arganneef boorata. Yoo addaate yoo adii yoo ta'e akka arrii suni accumulation of air bubble in medullary shaft. Qilleensaatiitu karaa rifeensi waliin bahu kana keessa walitti qabame sababa san irraa addaata. Integumentary systemii keessaa inni itti aanu gilaandiidha. Annachoota. It is originate in the epidermal layer. All of the gland is located in dermis. Annachi gogaa keessa jiru kuni bakki inni irraa ka'u epidermisii keessaa haa. Annachoonni kun hundi isaa dermisii keessatti argamu. Annachoonni kun. Glandis of skin is exocrine gland. Annacha ujummoo ifii qabu. Kan karaa itti dhangala'aa oomisha ofirraa ittiin baasu qabu. Annacha gosa lamaa jira. Endocriniidhaa fi exocrine jedhaniini. Exocriniin kan waan oomishe ofumaaf baasuu danda'u. Akka annacha hancufaa fa'aa akkasumas annacha huurkaa warreen akkanaa kanaan exocrine jedhaniini. Sababni isaa excrete substance surudactis ujummoo isaaniitiin waan oomishan san alatti baasu. There are several glands associated with skin. Annachoota gara afurii ga'aniitu gogaa kana keessa jira. Sebaceous gland, pseudophorus, ceraminosidhaa fi mammary gland jedhaniin tokko tokkoon ilaalla. Sebaceous glandiin annacha zayitaa jechuudha. It is simple branched gland that connected to the hair follicle. Annacha zayitaa kan gogaa kana keessa jiru hidda rifeensaatii wajjin walitti hidha. Sebaceous gland is absent in palm and the sole. Annachi zayitaa kun bakki inni baay'inaan hin jirre harkaa fi miila keessa hin jiru. Few in area of trunk and extremity. Qomaa fi akkasumas harkaa fi miilarra
amma waa xiqqoo jira. Bakki inni baay'inaan jiru iddoo 4 jira. Breast, face, neck and upper chest irra jira. Harma akkasumas fuularra, mormaa fi qomatana gara olaanurra jira. Xannachi zayitaa. Faayidaan isaa zayita oomishuudha. They secrete sebum on the shaft of hair. Hundee rifeensaatti zayita oomishee hundee rifeensaatiif kenna. Karaa saniin booda oloo baha. Sebum is keep hair from drying and become brittle. Faayidaan sebaceous oilii kuni rifeensi kun akkan goggoynee fi akkan caccabne dhorka. And also prevent the evaporation of water from skin. Gogaa keessaa bishaan akka yaa'aniin dhumu san eega. And also waterproof. Bishaan alaa yeroo irra naqaman akka keessa gadi hin seenne san dhorka. Lubricate stratum corneum layer. Caasaalee laayeroota gogaadhaa kana mucuceessuudha keessa isaa akka inni wal riine. And also inhibit growth of bacteria. Bacteriaan akka achi keessatti wal hin horre dhorka. Sebamiin kun. Amma gaa inni kun yoo karaa alaa bahuu dadhabe dhukkuboota dhufuu jira. Fakkeenyaaf inni jalqabaa finniisaa dhufa. Acne jaaniini. Sebaceous gland of face become enlarged due to accumulation of sebum. Sebamiin kun zayinni silaa bahuu qabu kun yoo osoo hin baane walitti qabame. Fakkeenyaaf naannawa fuulaatti yoo walitti qabame finniisaatiitu dhufa. Blackhead acne is developed. Finniisni mataa gurraachaa sun ni uumama. Maaliif mataan isaa sun gurraacha ta'a? Color of black is due to melanin and oxidized oil. Sababa melaniiniitiif zayita osoo hin bahin achi ture. Sanirraa malee sababa xuriitii miti gurraachomuun sun. Since sebum is nutritive to the bacteria, pimple or boil is reserved. Zayita kana baakteeriyaan nyaataaf barbaada. Sababa kanaaf yeroo inni bakka sanii walitti qabame dhullaan faan dhufuu danda'a. Akkasumas maachaa faan wanni qaamarra nama baasuun sababa kanaaf dhufuu dandeessi. Bal'inaan laalla tokko tokkoon. Xannachi lammaffaadhaa sweet glandiidha. Takka pseudophorus gland jaaniin xannacha hurkaadhaa. Xannachi hurkaadhaa kuni gogaa kana keessa miiliyoona 3 hanga 4 jira. There are about 3 up to 4 million sweet glands which impede their secretion onto skin. Xannachi hurkaa kuni miiliyoona 3 hanga 4 jira. Hundinuu goguma kana keessaan hurkaa baasan. Isaan kana bakka lamatti adda baafna. Eccrineidhaa fi apocrine jaaniin based on their structure, location and the types of their secretion. Bakka isaan jiran akkasumas gosa isaan maddisiisan irratti hundoonni bakka lamatti adda baafna. Eccrineidhaa fi apocrine jennaan. Eccrine kan jennuun kun kan hedduminaan qaama keessa jiru isa kana. Apocrine irra widely distributed over the body, especially forehead, back, palms and the sole. Fuula kanarra, duudarra, harkaa fi miilarra baay'inaan kan jiru xannachi hurkaa Eccrine sweet gland jaanii. It is formed totally before birth. Osoon dhalannee dura uumama inni kun uumamni isaa. Hanga ati lubbuun jirtu osoo guyyaa tokkoof dalagaan dhaabne itti fufa. Eccrine sweet gland kun. Its function is cooling temperature throughout life. Oowwa qaamaa kana qabbaneessuudha faayidaan isaa. Produce water secretion or perspiration, regulation of temperature. Bishaan oomisheeti hurkaa sanii oowwa qaamaa qaqqabbaneessa. And also help in eliminating gibesti. Xuraawaa baasuudha faayidaan isaa kan biraa.
xuraawaa qaama keessa walitti qabu. Raasaniin ba'a. Gosti tokko kana jedhu. Gosti lammaffaa apokiriin jedhaniin. Apokiriiniin bakki inni argamu larger and localized to axilla, pubic and areola. Bakka sadeen kana jira. Naannawa bobaa jalaa akkasumas naannawa pubic areaadhaa, naannawa rifeensi qaama saalaatti jiru. And also areola. Areola jechuun pigmented area around the nipple saniin areola jedhama. Bakka halluu qabdu san, halluu gurraattii qabdu saniini fiinxaa harmaa saniin areola jedhaniin. It functional at the puberty age. Yeroo sadarkaa saallammeessoodhaa geessee dalagaa eegala. Produce viscous secretion. Wanni inni maddisiisu waan furdaadha maddisiisa akka hurkaa sana osoo hin tahin. Stimulated during emotional stress and sexual excitement. Yeroo miira keessa galte akkasumas yeroo fedhii wal qunnamtii saalaafaa qabaatte yeroo sammatte inni kun. Secretion is commonly called sweet jedhaniin. Hurkaa qabbanooftuu jedhaniin. Dhangala'aa as keessaa maddu kanaan. Xannacha sadaffaadhaa seeraaminus gilaandii jedhaniin. Xannacha guurii oomishu. Seeraamin jechuun guurii jechuun waan gurra keessaa waliin nama qabamaa sana. Simple coiled tubular gland with duct. Bifti isaa bifa mamaramaa qaba. Akkasumas ujummoo qabu bakka sanitti. Located in external auditory meatus. Keessa gurraa kanatti argama. Auditory meatus jechuun gurrarraa bakka wayiin dhagayan tan harma keessa jira. Faayidaan isaa secrete ceeramen or airwax. Guurii gurraa san maddisiisu. Guuriin tuni faayidaan isii maali? Waan alaa gurra keessa gasseenaa tana qabdee akka isin gadi hin kunne dhorku. Garuu yoo heddummaatti gurra nama cufti. Akka hin dhageenye nama dhorkiti. Ceeramen is provide sticky barrier against foreign body. Waan alaa seenaa san gurra kanarraa dhorkuudha. Isii fi rifeensi gurra keessa jiru sun faayidaan isii. Xannacha afuraffaan maamaarii gilaandii jedhaniin. Xannacha harmaa kaanan oomishu. It locate in the breast and produce milk. Harma keessa jira. Aanan oomisha faayidaan isaa. Integumentary keessaa kutaan sadaffaadhaa neeliidha. Qeensa. Qeensi kun plate of tight packed hard keratinized of epidermis. Kutaa epidermisii keessaa ka akkaan jajjabaa ta'ee fi akkasumas bifti isaa akka dhagaa jajjabaa taate. Garuu lubbuu qaba. Wahii dhagaye. The cell forms clear and solid covering over the dorsal surface of finger and toe. Silaa qeensa kun jiraachuu baate namni waa hedduu rakkata. Kanaaf epidermisii kanarraa gara fiinxaa irratti akka dhagaatti wanni jajjabduu uumamte tishuu tana eeguudhaaf faayidaan isii. Qeensa kanarra ilaallee dhukkuboota hedduus adda baasuu dandeenya. Faayidaa qeensaa keessaa tokko ifinooquudha. Qeensi kun kutaa qaba. Paartii of neelii yoo laalle isa yeroo inni dheerate firraa muran kanaan firii eej jedhaniin. Firii eej jechuun fiinxee qeensaa kana. Distal exposed borderiidha. Isa gamana bahee mul'atu kana. Inni walakkaan tuni nail body jedhaniin. Isa bakka yeroo gallaalan qaama mul'atu kanaani qaama qeensaa jedhaniin. Isa gakkutee jiru kanaan nail root jedhaniin. Kun hin mul'atu. Hidda isaati. Gogaa bakka qeensi irraa achi bahuu kanaan kutikil jedhaniin maqaa isaa. Kutikiliin skin at the base of nail. Gogaa naannawa hundee qeensaa jiru kanaan kutikil jedhan.
kutaan qeensaa isaan hangafan. Firii eejii, neel boodii, ruutiidhaa fi kutikiliidha. Qeensa kanarraa inni bakkee hangi adiin sun maqaa qabdi. Isiin adiin suni laanullaa jaanii. Laanullaan whitish semilunar area proximal end of the body. Xumura qeensaa kanarra gara gogaatti gad aantee isii halluun isii kaanirraa adda taate adii fakkaattu suni laanullaa jaaniin. Nail paletiin the outer covering parts of nail body. Nail bed jechuun isa gara alaa kanaan qeensa kana haguugee jiru. Isa gara gubbaa kanaani nail bed jaan. The part below the nail palette yooniif akkana gammurree cinaa kanatti asiin achi ilaalle. Inni gubbaa kun boodiidha. Ka asiin qarqarri kuni nail paletiidha. Jala san beediidha. Yoo irraa ol kaafne gogaa haga jalatti agarru san. The most of the nail is pink. Qeensi namaa yeroo gallaalle halluun isaa pinkiidha. Sababni isaa maaliifi jala waan dhiigni jiruu fi kaapilarii jalaan jira. Dhiigaatiitu jala yaa'u jira. Tanaaf halluun isaa pinkii taate. Firii eejiin sun garuu hangi qaamarraa achi bahee jiru sun adiidha bifti isaa. Sababni isaa dhiigni waan jala hin jirreefi. There are no underlying capillary. For this reason it is white. Faayidaan qeensaa maali? The function of nail inni tokkoffaadha. Protectionidha. Miidhaarraa eeguudha. End of finger and two from mechanical injury. Akka hin solloine eeguudha. Kalamaffaadha ability to pick up small object. Akka waan xixiqqoo lafaa fuudhuu dandeenyuufi. Namni yoo qeensa qabaachuu baate waa lafaa fuudhuu hin danda'u. Faayidaan sadaffaadha good for scratching. Ifa hooquudhaaf faayidaan isaa guddoon tokko kana. Amma assessmentii godhuudhaaf nama rakkoo sirna kanaa qabu dhukkuba isarra jiru beekuudhaaf assessmentii isaarraa eegalla. Assessmentii jechuun malattiin dhukkuba isarra jiru laallu. Assessment of skin is involve entire skin area. Yeroo gogaa namaa tokko qorannu gogaa kana bakka inni jiru guutuun ilaalla. The mucous membrane, scalp hair and nail dabalatee bakka qaama lallaafaan jirus mataadhaa fi rifeensallee qeensa dabalatee guutuutti ni ilaalla. Our history taking is focus on seenaa nama kanaa wanni gaafannu wanni irratti xiyyeeffannu tokkoffaa medication history dawaa inni fudhachaa ture. History of trauma dhawamee faayuu jiraate akkasumas sarjarii kanaan dura baqeeffamee jiraate. Prior skin disease dhukkuba gogaa kan kanaan dura qabaachaa ture. Waan kanarratti xiyyeeffatu gaafanna. Kabiraa jaawundisii. Jaawundis jechuun halluun qaamaa keelloo ta'u. Yellow skin discoloration. Kun egaa sababoota dhukkuba garaagaraa ta'uu danda'a. Dhukkuba tiruu, rajiijii akkasumas bilirubiniin garmalee qaama keessatti walii qabamuu irraa dhufa. Jaawundisiin kun delayed wound healing nama madaan isaa dattee hin fayyine seenaa akkasii yoo qabaate. Alerjii waan qaamni isaan feene yoo qabaate. Sun exposure aduu fa'aa keessa deddeemaa yoo ture. Namni aduu keessa yoo deddeeme bakki huccuun irra hin jirre sun ni gurraattomti. And also family history seenaa maatiidhaa dhukkuboota akkasii. Diagnostic evaluation photography suuruma isaa tana laaltee dhukkuba kana qaba jettaan bifa isaa tana. Kabiraa skin biopsy gogaa kanarraa xiqqoo fudhanii naamuna yookaan saampilii laaboraatoorii erganii adda baasu tishuusan. Inni biraa patch testing. Patch test jechuun namni kun dawaa kana wajjin alerjii qabamu qabu adda baasuudhaaf xiqqoo to'isiisanii ilaaluu jechuun patch testing jechuun. Fakkeenyaaf TAT fa'aa
yeroo kennuu deeman teetaanas antitoksoidii yeroo kennan alarjii ni qabamu hin qabu ilaalan. Madaan qaamarraa tuni mee haa laallu. Skin lesion jechuun madaa qaamaa jechuudha. It is parts of skin that abnormal growth or abnormal appearance. Madaawwanni jaaniintu waan akkamii halluu gogaa naannawaa sii jirurraa adda taate. Guddinaan haa ta'u akkasumas bifaan haa ta'u gogaa naannawaa sii jirurraa yoo adda taate madaa gogaa jennaan. Isii tana bakka lamatti adda baafna. Piraayimariidhaa fi sekandariidha jaaniin. Skin lesionii kana. Primary jechuun it is characteristic of disease. Matummaan siitu amala dhukkubaati. Dhukkuba ta'uudha agarsiisa. Primary lesion jaanii. Secondary ammoo isin jalqabaa sun yoo wal'aanamuu baattee irra turte result from change in primary lesion is form secondary. Fakkeenyaaf yoo ifooqaa ture takka ammoo traumaan faan irra geesse infectioniin change caused by wound healing. Madaan sun yeroo fayyitu yoo jijjiiramni irra dhufe secondary jenna. Isaan primary fi secondary suuraadhaan laalla. Madaalee primary jedhamu keessaa inni jalqabaa maakuulidha. Maakuul jechuun waan akkamii waan akkanaa tanaan maakuul jaanii. Xiqqoo gogaa irratti waa ol bahanii irraa isa hedduu mul'anne seentimeetira takkaa gadi halluun bakka sanii ni jijjiiramti. Maakuul jaan nama shiftee qabu faarra mul'atti. Mizilii. Kan lammaffaa paapuulidha. Paapuul jechuun waan gogaa keessaa xiqqoo kana ol dhiibataate. Solid mass with circumscribed borderii qabdi. Paapuul jechuun waan akka dhuchaa taate. Ta gogaa irratti kana ol bobaatu tanaan paapuul jedhama. Isin hundi seentimeetira takkaa gadi. Isin sadaffaadhaa pilagidha. Pilag jechuun waan gogaa irratti akkana ol bahee mul'ataa tana. Kun ammoo dhukkubni kun sooriyaasis jaaniin maqaasaa. Sooriyaasisiin akkana nama gooti madaan siidhu. Gogaa kaan keessaa akkana ol baatii yeroo qaqqabattu jajjabduudha. Elevated solid lesionidha. Pilag jaaniin. Kabiraa veesikiliidha. Veesikil jechuun dhochaa bishaan qabdu. Elevated palpable mass fluid field. Dhangala'aa bishaan fa'aa keessaa qabdi. Seentimeetira tokkoo gadi. Namoonni madaa akkanaa kana qaban takka harpazoostarii qabi. Harpazoostar jechuun aarootu narra deeme fajaansan. Takka achi kan poksiidha yookaan gubate madaan akkanaa tun. Wanni inni ta'uu dandeessu. Kabiraa bullaa jaaniin. Bullaa jechuun madaa akkanaa kana. Kontaaktii darmataayitasii fa'aa akkana nama godha. Waan qaamni hin feene wajjin yeroo qaamni wal tuqe qaamni kun akkatti dhochaa eelaa qabdu. Kan of keessaa qabdu kanatti irra heddummaati. Impitii goofaadhaati tokko nama godha. Dhukkuba kunis. Seeras fluid field lesionidha. Keessa kana maaltu jira? Waan eelaa fakkaataatiitu jira. Garuu eelaa miti. Kabiraa wiiliidha. Wiil jechuun orbobbaahuu jechuudha. Waan akka gommaa makiinaa. Wiil jechuun isii tan orbobbaahuu qaamaa tanaani wiil jaaniin. Kabiraa postuulidha. Postuul jechuun eelaa qabdiif keessa finniisa faadhaatiitu qaba. Elevated purulent fluididhaan postuul jaaniin. Finniisa faadha. Isaan hangammaa laalle kuni piraayimari leejiin jaaniin. Mallattoo dhukkubaati isiin tun. Sekandarii kan jennuun fakkeenyi isaa fiisharii fa'a. Dhodhoohuu. Fiisharii jechuun akkana. Babbaqaquu miilaa kana. Fiisharii jaaniin. Iskeeliin ammoo irraa sosolloquudha. Irraa sosolloquu gogaadhaati. Gogaan yeroo irraa sosolloqe sekandarii skin leesionii keessatti ramadama.
Ka biraa iskaariidha. Iskaarii jechuun tuni akka godaannisaa qabdi. Fiishar or atileet footiin dhodhoofuun miilaa suni it is linear crack from epidermis to dermis. Laayera gogaadhaa isa jalqabaa kanarraa gara lammaffaatti gadoo dho'aa. Iskeel kan jennuun sun daandiruufaa namarraa sosolloquusa. Daandiruufii qabu rakkoo mataadhaa akkasumas dhukkuba sooriyaasisii faa namni qabu akkasitti irraa sosolloqa. Fileek sakandariitu diid epithelium. Laayera gubbaa kanaatitu gogaan kun du'ee akkasitti irraa ququnca'a. Iskaariin ammoo godaannisa jechuudha. Xabaasaa jaanii namaa rifatti. Isa santu yeroo fayyee secondary skin lesionii jalatti ramadama. Due to surgical incision or healed wound. Madaa baqaqfamte achi booda fayyite. Inni biraa aalsariidha. Aalsar jechuun akkanatti madaa boolla fakkaatu tanaan aalsar jaan ta cittee keessaa buute. Loss of epidermis and dermis. Laayera lamaatiitu citee keessaa bu'e. Aalsar jaaniin. Kireetariidha uumti boolla jechuudha. Fakkeenyaaf pireechar aalsarii fa'aa akkana fida. Nama sireerra yeroo dheertuudhaaf ciisaa ture osoo poozishiniin jijjiiran san akkanatti cittee keessaa buuti. Ka biraa atiroopiidha. Atirooppii jechuun garmalee qallachuudha. Huqqachuu gogaan qaamaa kun garmalee haphatee qallaa ta'uu san thinning of epidermis and dermis qallachuu gogaadhaa sanii kun amma namoota umriin isaanii manguddoo ta'an fa'aarra mul'ata. Gogaan manguddoodhaa akkanatti shushuubamu. Inni biraa irroozhiniidha. Irroozhin jechuun irraa dhiqamuudha. Akkanatti irraa solloqee kara tokkoon akka biyyee bishaan dhiqaniitti dhiqamuu saniin irroozhin jedhama. Lichanifikeeshiniin ammoo gubbaarratti waa mayiran. Waatu gubbaarra mayira. Erosion kan jennu loss of superficial epidermis that does not extend to dermis. Laayeruma tokkoffaa kana qofaatu irraa qunca'a. Fakkeenyaaf yeroo jiinii namarra ture gogaan gubbaarra jiru sun irraa solloqa. Akka dinnichaa bilchaatee irraa solloquu saniin erosion jaaniin. Lichanifikeeshiniin ammoo sababa yeroo dheeraadhaaf wanta akka deddeebi'aa oolee irra deddeebi'ee rigamaa oolee fi inni sun jajjabaata. Due to repeated rubbing or scratching waan irra deddeebi'ee if hooqaa ooleef qaamni kun gubbaarratti jajjabaata. Lichanifikeeshin jaaniin. Magaa madaaleen hangammaa laallituuni piraayimariidhaa fi sekondarii jennee bullaata jaaniin akkanatti ta bishaan naqattu san duchaasa. Maakuuliin ammoo gubbaarratti akkana ol baatee circular flat discolorationidha. Nooduliin waan qaamarratti ol bahaati. Waan akka firiidha qaama keessaa ol dhiibatu noodul jaaniin. Paachiin ammoo akka waan waafirra maxxansiteetti gogaa kaan keessaa kophaa taatee mul'atti. Paappuuliin waan eelaa qabaatan akka finniisa. Pilakiin ammoo isii qaama du'ee gubbaa kanarratti jajjabaatee mul'atu kana akka gagaa deemaa. Pustuliidhaa fi paappuulii garaagarummaan isaa kuni eela qaba. Kuni ammoo eelaan qaba. Wiiliin kan orbobbii qaamaa sani. Iskeeliin waan akka dhagaatiitu gogaa san gubbaan mayle. Kirastiin kattaa ta'e jajjabaatee. Fiisharii jechuun dhoohuu kana. Ekskooreeshiniin solloqee irraa bahudha. Ekskooreeshinii. Irroozhiniin dhiqamuu sani. Lichanifikeeshiniin qaama biraatiitu irra mayle. Kanaaf namoota rakkoo kana qabu akkamitti manaaj goona ka jiru manaajimentii isaa tokko tokkoon baruu galgala irraa kaafne.